ስላገኘው ነውና እኔ ዩቲዩብ አልከፈትኩም። እኔ ያለኝ ቲክቶክ ብቻ ነው። ቲክቶክ አለኝ። ከዛ ውጪ ግን እኔ ዩቲዩብ የለኝም። እና ቲክቶክም ያው በእኔ ስም የተከፈቱ በጣም ብዙ ቲክቶኮች አሉ። ግን እኔ አንድ ቲክቶክ ነው ያለኝ፣ እሱ ብቻ ነው ያለኝ እና ዩቲዩብ የለኝም። እና ማለት ለምን ሁላችን ማለት እንደዚህ የሚያደርጉት ሴት ናቸው በእኔ ስም የሚከፍቱ። ነምኒ ኮልፍ መርቶ ገመቹ ቀባ ፈካተ ነምኒ ሲቀጡ ሁንዱ አከዋረክነን ቀምኔ አከዋረኮን ይሰሙደኔ አከዋይሮ ሁንደ ገመቹ ቀቡ አከዋይሮ ሁንደ ጅረኝ ሳይት ቶለ ጅራቶ እትፈካተ ኢልካኑ ፊዋን ባዮክስ ኢልካኑ ፊዋን ባይኪስ ነው ድበርስ ኢልካኑ ፊ ዋን ባይ ነመደም ደመቺስ ጋፋ ኮልፈ ወረከተን ይፈካተን ጋፋ ኮልፈን ዋን ህሩ ቀበን ይፈካተን ጋፋ ኮልፈን ዋን ሁንዱምቲ ነማጉቴ ጅራቱ ነመት ይፈካተን ነማ ከንብረትዩ ገሩ ኮልፈ ሰነዱብ ራኮ ሄዱ ትጅራ ኮልፈ ሰነዱብ ጭንቂ ሄዱ ትጅራ ኮልፈ ሰነዱብ ግድራ ሄዱ ትጅራ ከዋን ነማ ቤኩ ከለፍ ነማ ቤኩ ከነም ንገሩ ነማ ቤኩ እንደንደይ ኮልፈ ሰነዱብ ጭንቂ ሄዱ ረክነ ሄዱ ግድራ ሄዱ ቤለ ሄዱ አርሳ ሄዱ ትጅራ ኢልካን ፊዋ ሄዱ ብረና መደርስ ijoolleen kun gaafa kanatti ilaalaman nama rakkoo tokko hin qabne, nama yeroo hunda gammadanii jiraatan, nama yeroo hunda jireenyi itti tolee jiraatu fakkaatu. Garuu miti. Miidhama hedduu qaban. Miidhama isaanii sana garuu guyyaa tokko baasanii kana taanee sana taanee jedhanii hin dubbatan. Okfachaa, kolfaa, gammadaa rakkina sana dabarsaa jiraatu. Ijoolleen kun daa'imummaa isaanii irraa kaasanii haadha isaanii malee guddatan. Mucaan obboleessi kun yookaan wiinaa mucaa jedhamu kun haadha isaa hanga tokko hin beeka. Heeluun garuu haadha ishee waan ishee fakkaattu hin beektu. Haa ta'u garuu abbaan isaanii haadha ormaa ittiin finne. Ijoolleen kun rakkatanii haadha walii ta'anii wal guddisan guddatan. Lamaanuma isaanii qofaatu jira. Obboleettii biraan qaban, obboleessa biraan qaban. Isaan lamaanuu akka lakkuutti jiraatu. Rakkoo hedduu keessa darbanii as ga'anii jiran. Rakkoon isaanii garuu fuulli isaanii yeroo tokko haa himuyyuu malee guyyaa tokko gadi baasanii himachuu hin barbaadan. Yeroo hundumaa galata waaqayyoo jedhu. Waan hundumti akka waan darbutti amanu hin darba. Garuu gaafa kanatti kolfan, gaafa kanatti miidiyaa irratti seeqan, waan rakkatan, waan dhiphatan fakkaatan. Yeroo hundumaa nama gammadee jiraatu fakkaatu. Keessaawuu obboleessi akka mucaa kanaa hin jiraalaata nama jechisiisa. Obboleessi akka obboleettiitti yaada obboleettii isaa eegee, obboleessi akka hiriyyaa dubartiitti yaada obboleettii isaa eegee, obboleessi bakka haadhaatti obboleettii isaa jabeessee, obboleessi bakka kolfamuu qabutti obboleettii isaa wajjin kolfee, obboleessi bakka gadduu qabutti obboleettii isaa wajjin gaddee, obboleessi obboleettii isaaf bakka guddoo akka isheen geessu hawaa jabeessaa. Waan isheen keessa jirtu hundatti sappoortii ishee gochaa, yoo isheen kolfite ishee wajjin kolfaa, yoo isheen gammadde ishee wajjin gammadaa wajjin jiraata. Garuu yeroo ammaa kana dhaloota ammaa kana keessa obboleessi akkasii hin jira. Obboleessi ammaa kan si nyaachuuf sitti deemu, kan sirraa barbaadu, kan sirraa fayyadamu malee obboleessi ammaa aarsaa si faana kanfalu hin jiru. Yeroo dhiyoo asitti mucaan kun rakkoof saaxilamtee jirti. Akkuma namaa hiriyyaa baafattee jaalallee ishee wajjiniitiin gammachuutiin jiraachaa waggoota muraasaaf turteetti. Waggaa tokkoof walakkaa. Haa ta'u garuu jaalala isheen aarsaa kanfaltee ji'oota muraasa wajjiniitiin turte kun hin milkaa'in karaatti hafe. Maaliif akka karaatti hafe? Maaliif akka jaalalli isaanii gufate? Namni hanga ammaa adda baasee dubbate hin jiru. Rakkoon sun rakkoo guddaa akka ta'e dubbatu. Rakkoon sun rakkoo nama guddaatiin furamuu hin dandeenyellee akka ta'e dubbatu. Haa ta'u garuu mucaa kana waggoota muraasa kana wajjin turte aarsaa hedduu wajjin kaffalaa turteetti. Yeroo ammaa kana akkuma nuti beeknu namni Itoophiyaa irraa biyya biraa deemuuf biiziitii kan barbaadu biyyoota gurguddatan hedduutu jira. Isheen galuu jaalala mucaa wajjin wal turte kana wajjiniitiif hin qabduuf jecha biiziitii sanallee nama cireedha.
haa ta'u garuu jaalalli sun hin milkaa'in karaatti feera. Obboleessi kun garuu yeroo jalqabaarree yeroo abbaan ishee eebootiin yeroo abbaan ishee shugguxiitiin ishee fi mucaa isheen jaallatte sana ari'achaa turallee obboleessi kun obboleettii isaa wajjin aarsaa hedduu kaffalee jira. Har'as gaafa rakkoo addaatiin adda ba'an ani siif jira, ani siif waa hundaatii, ani siif haadhaa, ani siif obboleessaa, ani siif obboleettii, ani siif hiriyyaa jedhee obboleettii isaa kana jabeessaa jira. Yeroo duraa lammuu kaameraa duratti hin argitan jedhee ture. Haa ta'u garuu har'a obboleettii isaa kana jabeessee fuula kolfaa kanaan, fuula isaanii kolfa isa rakkina damdammatu kanaan, ilkaan isaanii isa rakkina dabarsu kanaan gara kaameraatti obboleettii isaa fidee dhufee jira. Har'as yaadni isaan jedhan yaaduma jajjabinaa, yaaduma እግዚአብሔር ይመስገን yeroo hunda galata waaqayyoo afaan isaanii keessaa kan ba'u. Guyyaa tokko wantoota isaan irra ga'u hundatti, rakkina isaan irra ga'u hundatti guyyaa tokko waaqayyotti amma rarranii hin beekan yookaan ammoo maaliif akkas ta'ee, maaliif carraan keenya akkas ta'ee, maaliif nuti haadha malee akkas taanee, maaliif yeroo hunda rakkoon nu mudataa, maaliif yeroo hunda gidiraa nutti baay'ata jedhanii guyyaa tokko hin gaddan. Rakkina isaanii ilkaan isaaniitiin dabarsaa, rakkina isaanii ilkaan isaaniitiin kolfaa jiraachuu jira. Dhugaa dubbachuuf mucayyoon kun mucayyoo xiqqoodha. Akkuma fuula ishee ibsu, akkuma fuula ishee himu kana jechuudha. Daa'ima. Daa'imummaa ishee kanatti garuu sammuun ishee akka nama guddaati. Hedduu akka kootti, akka wallaalummaa kootti, akka dadhabbinni kootti waaqayyoo bakka guddaan ishee haa ga'u. Waaqayyoo galmaan ishee haa ga'u. Waaqayyoo waan ishee yaadde hundaa haa guutuuf isaafis. Aniin mucaa kana osoo obboleessa koo ta'ee jedhee hedduun hawwa. Dhugaa rabbii obboleessa qaba. Obboleessa kiyyan jibbaa jechuu miti. Obboleessa kiyyan jaalladhuu jechuu miti. Haa ta'u garuu amalli dhiiraa hundiyyuu walii addaa jechuudha. Namoonni baay'een dhiira gaafa argan osoo jaalallee keenya ta'ee, osoo mucaan kun hiriyaa keenya ta'ee jedhanii hawwu. Ani garuu dhugaa dubbachuuf osoo obboleessa kiyya ta'ee, osoo obboleessa kiyya ta'ee ammoo osoo obboleessi kiyya akka kana ta'ee nama waan hundumarratti yaada obboleettii isaa eegu, nama yoo isheen kuftee wajjin kufu, nama yoo isheen kaatee wajjin ka'u, nama yoo isheen beeloftee wajjin beela'u, nama yoo isheen kolfitee wajjin kolfu, yoo isheen gadditee wajjin kolfu, wajjin gaddu, nama yoo isheen dhukkubsattellee wajjin dhukkubsatu. Maarree obboleessi kun osoo kan kotee jedhee nama nawwisiisu ree. Hedduun isaan jaalladhallee, hedduun isaan kabajallee. Guyyaa tokko akka isaan fuuli isaanii gurraacha yookaan ammoo akka isaan rakkatan hin fedhu. Akka kiyyatti akkan isaan jaalladhu, akkan isaan kabajutti amantii namaarraa dantaa hin qaban, siyaasarraa dantaa hin qaban, jireenya mataa isaanii jiraatu. Kanaaf namni kun dhiiga kootii, dhiiga koo miti, fira kootii, fira koo miti, qomoo kootii, qomoo koo miti. Nama gaariin kamuu jaalatamuu qaba. Namni gaariin kamuu jajamuu qaba. Maaliif gaarummaa waaqatu namaa kennaa waan ta'eef. Kanaaf amala akka ijoollee kanaa anaafis yoo ta'uu baate, obboleessa kiyya yoo ta'uu baate, dhala kiyyaaf akkanaa kennu hawwii kooti. Hawwii kooti. Dhugaa ani ergan ijoollee kana bara yoo xiqqaate har'a waggaa sadaffaa. Waggaa sadaffaa kana keessatti garuu jabina irraa baradhe malee, waa hunda obsuun irraa baradhe malee, nageenyan irraa baradhe malee, tokkummaan irraa baradhe malee, jaalalan irraa baradhe, wal kabajuun irraa baradhe malee ijoollee kanarraa waan hin taane baranne. Waggaa 3 guutuu miti, guyyaa 3tti yommuu waa hedduu namarraa baran. Kanaaf nu hundi keenyayyuu bakkuma jirutti gaarii wajjin, gaarii wajjin yeroo xiqqootti nama birattillee kabaja argan, nama birattillee ulfina argan, nama birattillee beekamtii isaa nama xiqqeessan, beekamtii isaa saba xiqqeessan, beekamtii isaa amantii xiqqeessan osoo hin taane beekamtii nagaa, beekamtii jaalalaa, beekamtii tokkummaa argan. Kanaaf nagaan bakka hundattuu barbaachisaadha. Jaalalti bakka hundattuu barbaachisaadha. Eenyus ta'ee eenyu. Kanaaf har'a ijoollonni baay'een akka waan isheen mucaa kana fedhii isheetiin dhiistee, akka waan isheen mucaa kana fedhii isheetiin mucaa jaallatte irraa adda ba'an kan fedhii isheetiin dhiistee nama biraa jaallatetti
prank isheen kaleessa eengadda hojjechaa turte video isheen kaleessa eengadda mucaa wajjiniin turte hojii sana wajjin jaallattee isa prank goote nama sana akka waan isheen jaallattetti maqaa isheetii YouTube banatanii namoonni hedduun daldaluu jiran kun maqa balleessidha. Isheen ani YouTubein qabu jettee jirti. Keessaayyuu ijoollonni durbaa ani obboleettii keessanii ani durbaa ani dubartii ka keessanii maaf akka kanatti garaa walitti jabaannaa jechuun yaada ishee dabarfattee jirti gama YouTube obboleessa isheetiin. Heeluun YouTubein qabdu, heeluun TikTokii qabdi. TikTokin isheen qabdus followersii 30,000 wayii qaba. Sanarrayyuu viidiyoo dalaguun jirtu. Garuu maqaan isheetiin TikTokin banamee TikTokii hedduudha. Akkuma kanallee YouTubii heeluu gaafa jettanii search gootan YouTubiin 5 oltu 6 oltu isiniif ba'a jechuudha. Maqaa namaan daldaluun amaluma Abashaati yookaan ammoo amaluma nama Itoophiyaati. Ofii muuxannoo ofiitiin guddachuur ofii dandeettii ofiitiin bakka ga'uurra ofii dandeettii ofiitiin tattaafachuur sammuu namaatti hirkatanii yaada namaatti hirkatanii waan namaatti hirkatanii tattaafachuutu beekamaadha akka biyya keenyaatti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan hundi keessaniyyuu waan hojjetan irratti gaafa gaarii hojjettan gaafa wanta isin mudatu hundirratti yaa Waaqayyoo galata kee gaafa jettan Waaqayyoo bakka hundumaatti isin gargaara. Waaqayyoon isin wajjin ta'a. Heeluun ani barana qormaata intiraansiin qoramaa Waaqayyoon naaf kadhadhaa jettee jirti. Akka amantii keessanitti warri muca'oo kana jaallattan warri muca'oon kun haadha malee guddachuun ishee isin gaddisiisu Waaqayyoon kadhadhaaf. Haati ishee du'aan hin dhabne, haadha ishee jireenyaan dhabde, haati ishee Itoophiyaa keessa jirti. Haadha ishee kana wajjin garuu abbaan ishee akka isheen haadha ishee kana wajjiniitiin walitti dhufte haadha ishee kana wajjin wal bartu fedhiin qabu. Guyyaa tokko gaafatanii turan. Nuyi guddannee jirraa haadha keenya baruu barbaannaa jedhan. Gaafa sana abbaan isaanii itti dheekkamee boo'icha isaan bo'an ani viidiyoo isaanii argeen jira. Haati isaanii Itoophiyaa keessa jirti. Yeroo naaf kennaa yeroo booddee haadha keessan isin barsiisaa ittiin jedhe abbaan isaanii. Har'a garuu maaliif akka isaan haadha isaanii ittiin siqne, maaliif akka isaan haadha isaanii hin barre, maaliif akka isaan haadha isaanii wajjin walitti hin dhufne, maaliif akka abbaan isaanii hin feene tokkoo fi tokkicha Waaqayyotu beeka. Tarii haati isaanii kun bakka hin taane jiraachuu dandeessi. Tarii haati isaanii kun rakkachuu dandeessi. Osoo haadha isaanii ijoollee kana wajjin walitti fidee isa wajjin walii galtee yoo dhabdeeyyuu hammam ijoollee kana daa'imummaatti gattee yoo baddeeyyuu yookaan yoo deemteeyyuu har'as hojiin taanerra yoo jiraatteeyyuu ijoolleen kun har'a guddatanii jiranii haadha isaanii kana gargaaruu danda'an. Yoo isheen waan gaarii irra jiraattellee yoo isheen abbaa ormaa bira hambiraa bira jiraattellee haadha isaanii kana ijoolleen kun hin gammadu malee hin gaddan. Har'a yoo isheen rakkattee jiraatte immoo yoo isheen mana namaa jiraatte immoo haadha kanaaf hamma humna isaanii hin gargaaru malee omaa hin godhan. Maaliif akka abbaan isaanii garuu akka ijoolleen kun haadha isaanii duukaa waliin barree yookaan akka isaan haadha isaanii wajjin walitti dhufne hin feene Waaqayyotu beeka. Anaaf gaaffii guddaadha. Tarii haati isaanii bakka hin taane jirti. Tarii haati isaanii nama hin taane jala jirti. Tarii haati isaanii hojii hin taane irra jirti kan jedhu gaaffii sammuu kiyyaati. Isaaniifoo gaaffiin kun anaa olitti isaaniif illee akkuma kanaa jechuudha. Waaqayyoon yeroo dhiyootti haadha isaanii akka walitti fidu wajjin jiraachuu yoo baatan iyyuu haadha keenya haadha qabnaa akka isaan jedhan yeroo dhiyootti akka isaan walitti dhufan kadhata kooti. Isheen illee akkuma jette Heeluun illee ani haati koo jirti haati koo bifti ishee kana jedhee sun guyyaa tokko argee omaanatti hin fakkaatu jettee yaada ishee dabarfatteetti yeroo darbe. Kanaaf Waaqayyoon haadha isaanii wajjin walitti isaan fidu isaanaa fidu. Ammallee akkuma isaan waan hundumaa irratti rakkina hundumaa irratti wajjin dhaabatanii galata kee jedhan Waaqayyoon yeroo hundumaa bakka isaan jiranii fi haala isaan jiranitti isaa wajjin haa ta'u. Waaqayyoon lafa garaa isaanii isaan haa ga'u jechuun kadhata koo yeroo hundaati. Hedduun isaan jaalladha, hedduun isaan kabaja. Amala isaaniirraa ka'ee, hojii isaaniirraa ka'ee, karoora isaaniirraa ka'ee, jireenya isaaniirraa ka'ee, gaarummaa isaaniirraa ka'een isaan jaalladha malee calliseetii miti. Kanaaf innan isaaf jecha isaan jaalladhu Waaqayyoon bakka isaan jiranitti isaa wajjin haa ta'u kadhata kooti. Isinillee kadhannaa keessanii yaadadhaan dhaamsa kooti. Heeluu bareedduu kiyyaa hedduu isin jaalladha. Obboleessa kiyya Wiinaatillee afaan kiyya kana dhaga'uu baattus viidiyoo kiyya kana arguu baattanis ani ofii kiyyaaf ragaa
ofiin ba'a. Akkasin jaaladhu, akkasin kabaju, akkasin jaaladhu kan na taasise immoo amala keessan isa bareedaa, amala keessan isa gaarii, jiruu keessan isa gaariidha. Nagaannaa turaa hundi keessan ያገኙ ነውና እኔ ዩቲዩብ አልከፈትኩም። እኔ ያለኝ ቲክቶክ ብቻ ነው። ቲክቶክ አለኝ። ከዛ ውጪ ግን እኔ ዩቲዩብ የለኝም። እና ቲክቶክም ያው በእኔ ስም የተከፈቱ በጣም ብዙ ቲክቶኮች አሉ። ግን እኔ አንድ ቲክቶክ ነው ያለኝ፣ እሱ ብቻ ነው ያለኝ እና ዩቲዩብ የለኝም። እና ማለት ለምን ሁላችን ማለት እንደዚህ የሚያደርጉት ሴቶች ናቸው በእኔ ስም የሚከፍቱ